feetan jaallattee dhiira feete maasi jaallata hooni kaayaa sirraan qabaanne ati maatii keetiin dhala maatii biraan gali dhiironni yeroo ammaatitti maraachaa jira mallaqaa maraachaa jira si maraachaa jiran kana beeki jechuudha dhala dhiira haasofsiiste otoo maatii isii biraan gali dhiira bira galtee booda sareen isee nyaattee qilleensa irratti gurbaan tokkichi dubartii 3 yookiin 4 janaajanii ture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kom jirtu naga keessan fa'ee keessan isin jecha hortoota kabajamtoota kiyya YouTube kiyya subscribe gochuun dagatina warroonni channel kiyya haarataatan subscribe godha isin jechuu barbaada namoonni lakkoofsa kiyya barbaada muna lakkoofsa kiyya barbaadnetan lakkoofsa kiyya asirratti isin maxxanseen jira asirraa fudhadhaa isin jedha dhugumatti wanta takkan dhagaa deema waan duraan hin argin dhargaa deem jechuu garuu an dhugaan isin jedha ijoolleen biyyoota arabaa teettanii dhiira biyya keessa haasofsiiftee kaate dhuftee asitti itti otomaatikii biraan galee isa bira galta malraa qabda wanti isa bira gootu maali nama jaalatan arguun rakkoon qabu dursa garuu maatii kee bira galuu qabda maatiin kee ka bira baate sun bo'aa bira baate sun akkasuma gammachuudhaan fuula ifaadhaan si arguu qaba mudannoon intala takka mudate dhugaan isin jedha intalli kuni ka ishee mudate naannoo biraan galle magaalaa biraan galle ka isheen galtu gurbaan dubartii 4 haasofsiisaa ture dubartii 4 haasofsiisaa ture gaafa ka itti galii jedhaan mallaqa itti ergaa turte inni ishee bicharra nyaatu ka biraatirra illee nyaataa jira gafkani achi hin fuutee kottuu bolee na fuudhi jetteen mana kireesse kama duraan keessa kiraa isi manirraa dandeette keessa taa'utti fuudhanii waliin galatan isheen maatii isii biraan galle miidiyaa kanarratti waan oliin bayi waa baay'eetu jira gafkani maatii ofii dhiftee isumatti bilbilatteetti isuma bira galte ji'a tokko hojjiteette gurbaan gaafa kaanii likki jira amma yeroo kanatti mucacha jechuudha na in erga dhalee maatii isaatitti himee maatiin isaa maal jedhaan mucaawee akkatti na bira dhuftee jirti anatu fuudhee nikaana hidhaa maatii isii bira dhaqaa jedhaan gaafa kana ishi maatii maal jedhaarre nuti nikaasii hidhuu rakkoon qabu ishee achitti deebisi ishee maachitti dhaydhee sillee fuunee nikaasii hine silleen galannaa akka aadaa keenyatti jedhanii maatiin mucaa amma maladhaanii fi beekaa maatiin isaa mala maal dheef isinitti fakkaata ishee fuudhi booletti deebisi ina mee qalbii namaa kana rabbii keessanii jedhala namni akkitti ina yaadu bicha nagara ishee fuudhi booletti deebisi ergasi abbaan achi dhaqee fuudhee isii manattiin haa galatu jedhane gafkaanii gurbaan kunillee intalli kun ati garuu intalli kun jechuun akkamatti yaadda hanga asii kaatee boolee dhaytu ergasii ati immoo adaamaa dhufee jira adaamaa koottaa na fuudha mannaara adaamaati jechuudha moo gana miilmi namaa kan akkitti yaadu laala rabbii keessanii jedha gaafkaani asuma gurbichi isii wajjin ji'a tokko jiraate gaafkaani isii fuudhee booletti mallaqi isii sibsib godhate irra asuma kee booletti deebisa booletti abbaan itti dhaqee amma dhufee jetti hababaa bitee fi abbaan booleedhaaf abbaaf obboleessa bar nama ajaa'iba wallaahi nama ajaa'iba anin beeku wallaahi dhasin hin fuudha abbaan kan mucattiinti amalarraa dhufte jedhee fuudha yoo mucatti isaati mallaqan qabdi yoo abbaati yoo isiiti mallaqan qabdu gurbaan amma isii fudhatee isii yoo warra bira galte dhaqee sirnaan irra dhaaba jedhamu saniin jiraa miti akkasitti fudhatoodha amma meeshaa abbati tarakkamanii ergasii bakka isheen gabayaa keessa waa soqachuu galtee amma jechuudha gurbaa fi obboleessa bakka durbicha qabdi isheen jechuudha amma hin galtee ergasii durbicha qabdi amma galan ka warri isheetti galani durbichillee akkatti durbittiin tee galtee alarraa galtee dhagee bar gudimatu deema salphinumatu deema gaafkaanii jechuudha achuma hin ka'ee gurbaan jechuudha oluma ka'ee durbichi mucatti buttaan jala gadi taa'ee mucatti hin butee gurba durbichi kun butu mina taarikaa bar durbichi butu kun immoo isheen mallaqa qabdi jedhee buta isheen immoo mallaqa fitte gurbaa kana biratti fittee jirti isheen ka galtu baadiyyaadha gurba isheen dura bira turte adaama keessatti ji'a tokko guutuu jechuudha gudiidha bar ji'a tokko guutuu bira turte gurbaan durbichi fudhatamoo intalli mallaqa guutuu gurbatti tarakkabde sargii dhufee na godhatu hedha jette gurbaan intalatti bute durbichi intalatti bute
kabuuta intalli mallaqa hin qabdu amma kaa gudi amma ka amma Adaamaa Finfinnee fakkaachuun amma baadiyyaan immoo gurbaatti Adaamaa fakkaachuun jechuudha gudiidha gaafgaani durbichi bute kasaaraa seene inni dura fudhatellee kasaaraa miti maaliif mallaqa ishee nyaatee jira ishee hojillee ji'a tokko taa'ee jira ammallee isatti gudiitu dhufaa beeka gurbaan kun dubartii 4 haasofsiisa jedhanii icciitiitu baay'ee kana beeka warruma ullaa isaattu isa saaxilee jechuudha gurbicha ammallee tunillee odoo ittiin himin jechuu kalamaffallee gurbaatti jetti ay gudi falla sun garuu jalaa tarte alhamdulillah gara tokkoon harbaafannaa dhabeetanii sun hin tarte suyoo tarte tunamen galtee gurbaan kufu caccaba kalamaffaa kana jechuudha dhugaa rabbi kufu caccaba kalamaffaa kana ni kaagurate warrattis isheen ergine asmaan bira haftee obirallee olcheen bulchine yoosuu daddafee ishee lamaffaa itti galte kana ni kaagurate ila milaala rabbiin bar waa tokko si sattara wanni ni si sattaru wallahi rabbi si sattara rabbi keetitti hin gafin maalitti hojjetan gurbaan sun intalli sun ji'a tokko guutuu hojjetee jechuudha isheenis tasuma itti galte booluma kootu na fuudhette kalamaffaa kunis tasuma galte garuun immoo rabbiin isa sattaruun intalli dura ji'a tokko bira teette sun jalaa baate rabbiin immoo tuyyuu ina milaala akkitti namni sattaru sun jalaa baanan kun ima galte jechuudha ijoolleen lachinuu galan kun isatti himan guyyaa galan boolee jirraa bichaadha jechuudha sun yoo gurbaani isiif butanii dhageenaniin tun immoo an akka odeeffannoo qabdi akka ta'e bichaan beekusan Allah haaloo garuu gurbichatti kisee tokkotti dhalaa lamatti galte dhalaa lama ka itti galtu dhalaa lamatu isa hafee beeka dhalaa lamaan kunillee warri inni mallaqa taa'ee hojii tokko malee as keessa jiru gaarii jiraata an gurbicha kiraa manaa kafalatee qalla'uuf danda'e hojii tokko hin qabu kalamataa kana nikaa hin godhate kalamataa kunillee akka taateen beeku ka tol sadaffallee galuu dandeetti Allahu alam sanin beeku san rabbiitu beeka ila waa isinii dhaamu keessa dhugaa rabbii isiniin jedha biyya an baateettanii dhiira jaalladhu jaalalli nama dhiisiti sararraa yusee garuumoo isinitti himu biran gadina nama tokko mallaqa gargaaran akkaataa qaba namni sun nama akkamiitii nama injiraa miti namni tokko amma hiriyyummaan kasitti dhiyaatantu jira ka gara bultiitiin sitti dhiyaatanii si nyaatan warroota akkana kana jechuudha ka borullee dhufee faayidaa si hin qabne warroota akkana kana jechuudha isuma dhugaan isiniin jedha sowarraa isiniin jechaan jiru isiniin jedha maaliif dhiironni hinoo akkana kana kanatu jira ani yoo jettan isin gaafa isa bira galtan nikaa takka husurraan qabaatu maal jettee bira galta maal jettee mallaqa keetii tarakkabda ilmi namaa kuni yeroo ammaa kana wallahi billahi jechuudha dafquma namaa nyaatuuf deema ila ka biyya keessa jirtus ila ka biyya ambaa jirtu bakka feetis jiraadhu wallahi billahi ila dafquma kee kana garamumaa nyaadhu jedheetiin hin deema kuni ta'uu qabu nuti harka keennan ifaanye uf nyaachisuu qabnu harka keennan goonee maatiin keenya otoo rakkatu obboleessi keenya obboleetiin keenya an wallahi billahi jechuu alagaan sun si nyaaturra inni maatii keessum si nyaatutu caala intalli suni an fakkeenyaaf suni kamucaan buute sun wanta kan qabdu torbee tokko guutu gurbaa kana bira taa'aa turte eshi yaskootu ishee wanta kan qabdu miti kun immoo garuu irra nyaate muchul godhe meesun hoo maal ta'a isheenu maalin jiraatti isheenu maalin biyya namaa deemtee urjijjiirti barrakkoo ta'e naa deebisee jechuun mallan nyaatame hin deebu mallan nyaatame goonkuma hin deebu kana barkana dhibeen dhugumatti namni kenna jiruun isaa an kanatti bakkaatu jiru fokkataadha jiru fokkataa kana rabbiin nurra hakasu wallahi lazim jiru fokkatu dhiirri yoo si janaajantu mallaqa na erga yetti malee si jaaladha galii si kajjatun jirtu si fuudhaa bakka akkasii ta'a bakka akkana si ta'a waan akkasii jechuudha wallahi hin taatu tanaaf obboleettii viidiyoo asuma irratti dhaaba
Hama video biraatii walitti deebinutti nagaa tura baay'isin jaaladha baay'isin kabajaa chaanaalii kiyammoo na guddistanii ammallee kana guddistan abdii qaba isinumatu bakka kana nageenya jeebisitanii ammallee abdii isinirraa qaba isiniin jechuu barbaada inshallah amma video biraatii walitti deebinutti assalamu alaykum wa rahmatullahi